نقابر إلى الحمد لله شير ولا بي شير ولا شير ولا عندك سنيو شير ولا نمني هندي أجوابه ما تبعتش تاني أوكي ما تبعتش تاني لقيسني هندي كسنيو شير ولاتي فيديو وريكرا تيك توك فيديو ورا بدا نما إبلا ما فتبي تو كونر غارا نما كودا بورت شير ودي يرونا ميجي غالي اوكي مو وا براي غالي كوتا بوها ميكانيو ني سوب دون نتودا يولي سعودي جا غاو يولي سعودي كوبا قبداما بريال كيتي كان بولا كاتشي بيرا غاسي بتاو سيو جذبا دوان ايه وريكرا فيسبوك هندي كسنيو شير غودا هندي كسنيو شير غودا دغا ولا گيسيسا warri biyya keessaa ijoollee isaa gurgurataa jirus haa dhaga'u abbooliin keenya haadholiin keenya isa dhaga'anu hundi namaa dhaga'uu qabaa iyyuu qabnaa mootummaan Saawudii ijoolleen keenya badii qabu eeyyee badii qabu seeraan ala biyya namaa dhaquun hin ta'u garuu mootummaan Saawudii lammiilee keenya saaruukatti gadhiisee ajjeesuu immoo mirga hin qabu hubadhaa ijoolleen keenya nu dhaga'uu didaniiru eeyyee nu dhaga'uu didaniiru نقول قولي جنيرو ولا كانجر والتفنى كن وقال موتما سعودي قالوا أبان بربادي لم يلكينا صاروا كان فنجيدان في أمور جنقب إذا كانت ينيول ما لا شير ولي قدا هو برا دمني مقاول ترسيني برا قال لمالي بيتي ورا أنغوتا فعلم تكان يشولا موتما سعودي سهاد أكبر من هنا كيسا كايجون متي كم برامتي سارين obboleessa keenya mee dubbadhu waraabadha Mubaarak wanni jechuu barbaade nuti ijoolleen gartee Yaman irraa gara Suudii ol deemaa jirru ka gartee Alsaabitiin gaara huduuda jirru gartee waan miidiyaan gabaasee miti gartee waan keessa jirru numatu beekaa gartee namni 200 yookaan 100 yookaan 50 yookaan 10 jedhan malee nama dhume namni addaan hin beeku addaan hin hubatu addaan hin hubanne miidiyaan tokko UN waliin ta'anii miidiyaan tokko nama 200 dhume jedhanii UNHCR Yamanii waliin dabarsanii turan kun hangam dhugaadha akkamitti immoo dhuman lammiilee Itoophiyaa kun warra akkamiiti gartee wanni siin jechuu barbaade warri gartee Yaman irraa ol dhufu ka gartee Alsaabitiin gahee Alsaabit irraa gartee rukaamni achi ol oofu gartee nama 300 akkas turume nama 300 san keessaa gartee nama 15 namni achi keessaa bahe jechuudha siigala nama 300 kana fakkeenyaa hin awwaala yoo ka jettu taate nama 200 nama 200 wayii kana hin awwaala yoo ka jettu taate mee kamiin awwaaltee kamiin dhiifta gartee boorataa qabattee waa boorataan boolla qottee nama kana bakka tokkotti gartee awwaaluun dandeettu gartee nullee ka deemnu shaantaa gartee waan keekii keessaa qabnu qofa baannee deemna gartee nama kana awwaaluun dandeettu yoo koofiyaa yookaan kootii ofirraa qabattee kootii kan keessan gartee itti fifteetiin hin biraa deemte malee wanna takka chaansii takka isaatu hin qabdu yoo dhagaa irratti garagalchitee biraa deemte malee wanna takka wannummaan ati isaa gootu takka isaatu hin jiru reeffa kan akkanumatti ilaaltee biraa deemta. Yaa obboleeyyan keenya akka haasaan kanaa miti gartanii wanni isin asirraa miidiyaa kanarraa ololu kun gartanii kana caala malee kanaa gadii miti nuti ijoolleen biyya kana jirru gartanii biyya Yaman irraa gara Suudii ol deemaa jirru dhumaa jirra dhugaa isinitti haa fakkaatu dhugumaan dhugatti dhumaa jirra gartanii dhumaa jirra nuti wanni yaaneef dhimma biraatiif miti yookaan namaan loluuf miti yookaan qabsoof miti yookaan maaliif miti nuti jiruu keenya jijjiiranna jennee biyyarraa baane gartanii nuti lammii keessani nuti Oromoodha gartanii kana waan ta'eefi Oromoon Yaman irraa gara Suudii ol deemaa jiru huduuda keessatti dhumataa jira halkanii guyyaa dhumataa jira kana waa'ee dhumiti isaan nu himime obboleessa keenya waa'ee dhumiti chaanatti gartee kana ol dhumataa jira kabeelan osoo deemu karaa huduudaa kanatti dhumataa jirutu caala jarana karaa huduudaa kanatti namni diqqaan dhumataa jiru jarana yoo rabbii keessa sodaattan ijoollee biyya kanaatiif ijoollee Yaman irraa gara Suudii ol deemtuuf birmadha waan biraa yoo kadhabdan taate rabbii tokkocha kadhaafi nuti siyaasa hin baane dhimma biraatiif hin baane jarana rabbuma keessa yoo ka sodaattan taate nu birmadhaatii nu bira dhaabadhaa ijoolleen Yaman irraa gara Suudii ol deemaa jirtu
Saaruni nama diqqaa fitaa. Mee haala dhumiitii obboleessa keenya dhiifamaa wajjini tartiibaan dubbanna haala dhumiitii nama 300 jettu kana haala isaanuu himimime eessatti bakka isaa yoo beekte haala dhumiitichaa haalli isaa saaruni bakka lama jira. Saaruni tokko eeguma alsaabitti irraa ol bayaniitiin hin jedhan jira. Amma sanii miti kabaayisee nama dhahaa jiru. Saaru kalamaffaati. Kalamaffaa kuni eega golbalayyii ga'aniitiin hin jedhan achitti golbalayyii san gubbarratti fixa. Siigalee gaara wahiitu jira gaarri gadi bu'an jechuudha. Gaarri kun immoo akka maal jedhee si hima akka dhaabata namaa kanatti gaggaragalaa beektaa dheeradha. Nama 300 kana gaara kanarraa yoo ka gaggaragalchan taate namni 300 kun guutuun isaatu kun qileedha. Suuta buuta malee fiideetiin akka karaatitti bu'uu hin dandeettu. Karaadhaa miti wanta kana qilee keessa deemtu. Siigalee. Wayita qilee kana keessa deemtu kana qilee kana gartee yoo ka saaruka kana dhiyeesse jettee ka fiiddu taate qilee kana irraa tarta. Dirqama suuta eeggattee bu'uudha qabda. Ayyee. Nama 300 kana yoo qilee kanarraa ka gartee gaffiigi ka jedhaniin ta'u taate dhumi jechuudha malee faayidaan biraan jiru waan ta'eef namni 300 kun gaara kanarraa wayita gaggaragalu saaruun kana guutuu bakka tokkotti walirratti rafaarrafee rabbiin gartee nama 15 qofa keessaa baase. Nama 15 keessaa baase kanaayyuu gartee rabbiin rahmata godhee fi hafuurri saarukaa kun yoo gartee dhuka'eetiin hin jedhe hattan namuma badhee jiruutu hin miidha. Siigalee dachiisan guututu socho'a. Namnummaan 15 achi keessaa kan gartee yaa'e kunu irra guddaan nama gartee sammuun isaa sirrii hin jirre. Saaruun kun yoo asii dhayeetiin ka jirtu taate mukarratti fannisa ilmoo namaa kana jirana. Wanta kanarratti fannisa. Kana sanii addaan hin beektu jismi isaa kana guutumaan guututti cicciree jechuudha. Siigalee. Ani waan gaara sanii suukanneessaa gaara sanii keessatti gartee dubbachuudhaaf baay'ee nama rakkisa. Rabbuma keessa yoo ka sodaattan taate rabbitti nu iyya. Adada salaattanii rabbitti nu iyya. Nu ijoolleen biyya Yaman irraa ol deemaa jirru dhumataa jirra. Dhugaa rabbii dubbachuuf dhumataa jirra. Siigalee waan biraan barbaannu nuti. Yaa obboleewwan keenya atamee obboleessa koo waa dubbanname. Nula keenya waa iyyuu timiti. Mee ijoollee dhuman kana. Jennaan biyyaa baane malee. Obboleessoo ijoollee dhuman kana keessa namnatti beektu jira. Maqaa jaraan dubbatin. Maqaa nama tokko dubbatini. Mee kutaa jaraa dubbadhu mee warra dhuman kana keessa. Ijoolleen amma maal ta'e beektaa achirraa yoo bayaniitiin ka jedhan taate wayita biyyarraa deeman waan xiqqaa namatti fakkaata erga dhufanii biyyan baatana keessa ga'aniitiin hin jedhani garuu mootu akka achiisanii miti. Diinni kan keellee asitti walitti firoomta siigalaa. Ijoolleen jimmaallee jiran ka harargeellee jiran walloollee jiran arsiillee jiran baalellee jirti. Ijoolleen kutaa garaagaraa irraa gartee walitti dhufanii bifa saniin deeman siigalee. Kuni guutuun wal ammachaa waliif obboleeyyanii wajjin deeman. Kuni guutuun rakkataadha. Dhimma biraa yookaan su'uudii buqqifna jedhee deemaan jiru manni kun. Dalagadhee waa gartee bu'aa wayii buufadha jedheetiniin biyya ofii irraa bahe. Jireennatu itti qaala'ee jennaan biyya ofii irraa bahe malee namni jaalatee biyya ofii irraa bahu takka isaatu hin jiru jiran. Kana waan ta'eef kutaan Oromiyaa guutumaan guututti bakka jiran hunda keessaa namni achi keessa hin jirre hin jiru. Warri dhumee bakka harki caalaan isaa ijoollee ilmaan Oromoo jechuudha. Arsii guutuun isaaniitu keessa jiran. Maqaa isaanii dhahee siif fixuu hin danda'u. Nama xiqqaa miti. Maqaa nama tokko waamuu kee barbaadu. Deemtu kana gartee namuma zaahira wajjin akkanatti deemtu kana gartee saaruun kun cicciree gartee harka jaraa irraa cicciree jismii guutuu isaatu cicciree yoo argite kophee fi huccuu jaraa qofa argita. Jismii isaa guutuu gartee biyyee godhee. Sigala. Kana waan ta'eef sanirraa kan ka'e achiyyuu ol deemneetiin hin gartee qaxxii cabsuudhaaf deemnu nama kana reeffa xiqqaan arginu ka dhagaa irra guuranii biraa deeman argina. Gartee ka koofiyaa yookaan wanta inni amaamaa irra kaa'aniitiin biraa deeman argina. Wanna takka wanni ati godhuu fi dandeettu takka isaatu hin jiru yoo kooti ofirraa qabdu baafteetiin reeffa kana fuularra keette malee wannummaan ati isaa godhuu dandeettu takka isaatu hin jiru siigala. Kana waan ta'eef jarana rabbuma keessan sodaadhati adada salaatatiin rabbii keessan nuu kadha amantii kamiinuu nuu kadha. Nuti ijoolleen Yaman irraa ol deemaa jiru dhumnee jirra dhimma biraatiif hin yaane. Jireennatu nutti qaala'ee jennaan biyya teenya irraa baane malee jaalanneeti miti. Jaalannee abbaa fi haadha keenya biraa hin yaane. Akkuma isin biyya Ameerikaa deemuudhaaf gartanii jireenya keenya fooyyeffanneettanii biyya Ameerikaa biyyoota adda addaa deemtan ijoolleen gartee Suuditti ay deemaa jirti malee dhimma biraatii miti. Jaalatee obboleessa keenya galatoomii obboleessa keenya kana caala dhiisi waa tokko itti si gaafadhaan. Kijiban kijibnu dhugaadhuma dubbanna
rabbitu hiree keenya akkana godhe waan ta'eef gara dhugaarratti wal gargaarra. Ijoollee warri duraan qabamanii Saudiidhaa galan keessa jiru dhugaa rabbii dubbadhu. Ni jiran ijoolleen ni jiran. Hedduudha. Hedduudha garuu namoonni muraasa gara akkana nama 60-70 ijoollee asirra duraan jechuudha turtuu keessa waggaa 3-4 galanii dacha'antu jira. Ijoolleen kuuwwan irra guddaan ijoollee haarawaa siigalee irra guddaan ijoollee haarawaa ijoollee bakka deeman hin beekne bakka socho'an hin beekne akka jennu hin qabnu jarana akka jiraatu dhabe bakka jiraatu dhabe maal godha hin faradamu wallahi sorry wallahi kana waan ta'eef mubaarak rabbuma keessanii jedhaa miidiyootatti illee nu iyyaa namoota beeytan guutuu isaatittuu nu iyyaa rabbii keessanii jedhaa warri peejii gugurdaa qabdan peejiin keessan yoo ummata Oromoo lammii keessan kadhumaa jiru kana hin fayyanne akkanatti teettanii ni qabrii keessatti isin fayyada isin hin fayyadu nu iyya garuma jirtan guutuu keessanii nu iyya peejota atamma eessa jirta bagara bilubbuu kee hambise isin hin jenne iyyuu bagara bilubbuu kee hambise eessa jirta ammaati bakka jirtu yoon himnes uduudarra jira amma gara Saudiitti deemtamoo gara Yamanitti deebitanii atumtu amma achirraa ol deemeetiin jira ani akka mataa kiyyaatitti Su'uudillee dhaquun barbaadu Yamanillee gad deebi'uuf rakkisaadha Su'uudillee ol deemuuf rakkisaadha osoo naa mijaa'ee gara biyya kiyyaa galuun barbaada si gala ani kalaas gartee biyya tiyya sanitti waan ta'ee achitti jiraachuudha naa wayya malee allammaffaa kan dhaamatu ijoollee Yaman irraa ol deemtan ijoollee biyyarraa kaatanii deemtan rabbi sodaadhaa yoo dhumachuu barbaaddan malee biyya kanatti asin deemina karaa baaratiin ofirra dacha'aatiin hin gala warri Yaman keessa jirtanillee dhumaatiif ol hin deemina dhaamsa dhaami warra dhaamsa dhaami jettan ol deema dhaamsa dhaami warra biyyaa kaanuuf warra Yaman jiranuuf warra Saudii deemuu yaadanuuf mee dhaamsa dhaami warra Yaman irraa gara Suudii ol deemtan ka bakka saarukaa kana hin gahin warri na dhageeffataa jirtan gartanii yoo dhiyana saarukaa taanaa gartee hinduunaa du'uu barbaannaa yoo ka jettan taate rakkoon qabu akkuma ummanni 300 keessaa namni 15 bahe kanatti gartee namuma 200 dhume kanatti yoo dhumuu barbaaddan ol deema karaa Yamaniitiin gara abbaa haadha keessaniititti nagayaan ofirraa gala sanii achitti Su'uudiin ta akka duraanii sanii miti Su'uudiin qayyaramtee jirti jireenyi guutuun isaatu qayyaramee jira akkan sobamne hin sobamina kana waan ta'eef ofirraa dacha'aan jedhaanan kamataa kiyyaati kanaafuu yoo haalli sii mijatee jedhe gara biyyaatti galuu malee ati warra nama 300 dhume keessaa haftee sanuu daangaa Saudiirra jirta daangaa Saudiif yaani Saudiitti galuuf sitti dhiyaata sanuu immoo Saudiitti achi galuun barbaaddu Yamanitti achi deebi'uun barbaaddu gara biyya keetitti galuu barbaadda jechuudha. Osoo Yamanitti illee ka hin deebi'e akka jedhu taate Mubaarak Yamanitti osoo ka hin deebi'e akka jedhu taate karaa nan deebi'uun takka isaatu hin jiru saaruka kanattu na dura jira garri ani itti deebi'uun takka isaatu hin jiru wanni si galuu qabu yoo Suudii ol dhufas ka jedhus taate rakkotti ol deemaa jira malee ka san caalutti ol deemaa jira malee bu'ammaan takka isaatu hin jiru an osoo naa mijateetiniin ka jedhu taate gara biyya kiyyaa galuudha barbaada si gala. Kana waan ta'eef ummanni Oromoo nu birmadhaa mootummaa kanatti nu iyyaa nu dhimma siyaasatiif hin baane dhimma siyaasatii fi miti dhimma biraatiif miti mootummaa biyya ani saatiin akkasitti dabalu dubbadha boleessa koo yoo addaan nu hin baafneef akkasii kaa obboleewwan keenya obboleessi keenya chaarjii cufatee fakkaata ela warri biyya keessa jirtanus warri biyya alaa jirtanus ilaalladha warri obbolaa keessattuu immoo warri Dubaayin teessanii Saudii teessanii obbolaa keessaniin yeroo jarri nambaa akkas toofanii jedhanii baanu bayi jettanii maallaqa itti ergitanii dhaqaa du'aa jettanii maallaqa itti ergitan ilaala viidiyoo haa cufatu